Bitootessa 11/2026 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna haga xumuraatti nu waliin tura. Manni murtii Arsii Lixaa dargaggeessa haadha isaa ajjeese hidhaan adabe. Godina Arsii Lixaatti jiraataa aanaa Nagellee Arsii ganda Mararoo Hawwiloo kan ta'e himatamaa Amanaa Nabii Daaluu jedhamu muddee 16/2018 akka lakkoofsa Giiziitti haadha isaa haala sukkanneessaan ajjeese. Dargaggoon sun haadha isaa Madiinaa Jiloo jedhamtu waliin mana tokko keessa jiraachaa ture. Himatamaan guyyaa jedhamee halkan naannoo sa'a 10tti albeedhaan harmee isaa irratti ajjechaa sukkanneessaa raawwate. Himatamaan sun halkan erga ajjeesee booda reeffa haadha isaa galabaa itti uwwisee manatti cufee biraa sokke. Himatamaan yakkicha erga raawwatee booda gara bakka biraatti yookaan biyya ollaa naannoo isaatti osoo baqataa jiru hordoffii uummataa fi qaamolee nageenyaan to'atamuun poolisiin aanichaa gabaase. Himatamaan to'annoo jala erga oolee booda abbaan alangaa fi qorataan poolisii iddoo yakkichi itti raawwatametti imaluun qorannoo taasisaniiru. Poolisiin qorannoo taasiseen kanaan dura sin ajjeesaa jedhee itti dhaadataa akka turee fi gaafa sana qarshii naaf kenni jedhee rakkisaa turuu fi qarshii kennuu fi dinnaan halkan albeedhaan morma ishee muree ajjeesee jedha poolisiin qorannoo geggeesseen. Poolisiin qorannoo isaa erga xumuree booda bu'aa qorannoo dhiyeesseen abbaan alangaa godina Arsii Lixaa mana murtii olaanaa godina Arsii Lixaatti himata irratti bane. Himanni sunis seera yakka Itoophiyaa bara 1996 keewwata 531 muraa 1 muraa A jalatti kan saaqame yommuu ta'u, gulantaan yakki raawwatame jalatti kufes hidhaa umurii guutuu haga du'aatti kan nama adabsiisudha. Manni murtichaas ragaa gara lamaanii falmisiisaa erga ture booda dhaddacha gurraandhala 17/2028 akka lakkoofsa Giiziitti taa'een himatamaa Amanaa Nabii Daaluu hidhaa cimaa umurii guutuun akka adabamu murteesseera. Oduu keenya ittaanuun Sudaan Kibbaa Itoophiyaa irratti waraana banuufan jedhaa jette. Mootummaan Sudaan Kibbaa baha biyyattii keessatti duula waraanaa eegaluuf akka jiru beeksisee jiraattonni akka baqatan ajajeera. Haala sana hordofuun jiraattonni kumaatamaan lakkaa'aman magaalaa Akooboo kan mormitootaan qabamte baqachuun gara Itoophiyaatti baqataa jiru. Mootummaan ajaja sana sanbata halkan kan kenne yoo ta'u, yeroo muraasa isiniin ni xumuramaa jedhamee eegama. Magaalittiin amma duwwaa ta'aa jirti. Dubartoonni daa'immanii fi maanguddoonni ba'anii gara Itoophiyaatti ce'aniiru. Qondaalli gargaarsa namummaa biyya keessaa tokko Aljeeziraatti himaniiru. Waraana Sudaan Kibbaa humni nagaa eegsisu dhaabbata mootummoota gamtoomanii Akooboo jiru torban darbe akka bahu ajajeera. Dubbiimaan raayyaa ittisa biyyaa ibsa kenneen Akooboo fi naannoo ishee keessatti duula bal'aa eegaluu keenyaan miidhaan hin barbaachisne akka hin mudanneef dhaabbilee miti mootummaa fi namoonni nagaa akka ba'an gaafannaa jedhan. Akooboon bakka cimaa sochii bilisummaa Sudaan yoo ta'u, yeroo ammaa to'annoo jala kan jiru yoo ta'u, itti aanaa pirezidaantii Sudaan Kibbaa duraanii Riik Machaariin hoogganama. Waraanichi xumuramuu kan murteessu nuyi malee USA miti jette Iraan. Iraan haleellaan Ameerikaa fi Israa'el yoo itti fufe boba'aa liitirrii tokkollee baha giddu galeessaa irraa alatti akka hin baane akeekkachiifte. Akeekkachiisni sun qibxata kaleessaa eegdota warraaqsaa irraa kan kenname yoo ta'u, dubbii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp haala waraanaa Iraan ilaalchisee kennaniif deebii kennamedha. Tiraamp Iraan hulaa boba'aa addunyaa keessa darbu Hormuz cufuu isheef adabbii cimaan akka ishee eeggatu akeekkachiisan. Dubbii himaan eegdota warraaqsaa Iraan ammoo eegdonni warraaqsaa Iraan Teheraan xumura waraanaa kanaa akka murteessituuf humnootni waraanaa Iraan boba'aa fi nageenya naannoo eeguuf qophiidha jedhan. Dubbii himaan eegdota warraaqsaa Iraan Alii Muhammad Nahiin akka jedhanitti xumurrii fi egereen waraana kanaa humnoota Ameerikaa harka osoo hin taane harka humnoota hidhatee keenyaa keessa jira jedhan. Tiraamp sababa Iraan hulaa kana cufteen gatiin boba'aa haala ta'ee hin beekneen dabaluu fi haalli faayinaansii addunyaa jeeqamuu hordofuun dubbii kana kan dubbatan. Dabalatammoo gareen eegdota warraaqsa Iraan hoogganaa olaanaa haaraa Mujbaat Kameenii waliin hiriiraa jiraachuu fi yeroo dhiyootti xumurarra ga'uu kan hin dandeenye ta'uu erga mul'ateen booda waan Ameerikaan gochuuf deemtu kan ibsan. Tiraamp ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin Ameerikaan waraana Iraan irratti miidhaa guddaa geessifteetti jedhan. Walitti bu'iinsi sun yeroo dhiyootti xumuramuu akka danda'u ibsanii akkamitti xumurama isa jedhu irratti garuu ibsa bal'aa hin kennine. Waraana sana keessatti kaayyoon Israa'el hoogganaa abbootii amantaa Israa'el kaasuun sirna jijjiiruu yoo ta'u, kaayyoon qondaaltota Ameerikaa inni guddaan ammoo sirna misaa'ilaa fi sagantaa niwukilaraa Iraan balleessuudha. Tiraamp waraanni kun kan xumuramu gaafa Iraan mootummaa isaanii waliin waliigaluuf fedhii qaban qofaa jedhu. Akka dhaabbata biyyoota gamtoomanii ambaasaaddar Iraan jedhanitti hanga xumura baatii gurraandhalaatti haleellaa qilleensaa fi misaa'ilaa Ameerikaa fi Israa'el erga jalqabanii as yoo xiqqaate lammiileen Iraan nagaan
1,332 ajjeefamaniiru jedhan. Namoonni kumaatamaan lakkaa'amanis dabalataan madaaniiru. Tiraamp akeekkachiisa isaanii toora miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansuun Iraan boba'aa hulaa Hormuz keessa darbu yoo cufte Ameerikaan Iraan kan duraanii caalaa dachaa 20 cimsitee akka rukuttu dubbataniiru. Lolli sun duraanuu dooniiwwan hulaa Hormuz keessa boba'aa geejjibsiisan jeeqeera. Torban tokko oliif dooniiwwan boba'aa fe'anii achi darban hin jiran. Oomishtoonni boba'aa tokko tokkos boba'aa bakki kuusaa waan guuteef yeroo oomisha isaanii addaan kutaniiru. Tiraamp dooniiwwan daldalaas ta'e waraanaa naannicha keessa akka jiranii fi salphaatti hulaa Hormuz keessa akka darban kan himan yoo ta'u, dooniiwwan Ameerikaa fi xiyyaaronni waraanaa hundinuu misaayilaa fi diroonii Iraan irraa of ittisuuf naannoo sanarraa fagaataniiru. Mujitaab Kaameniin hoogganaa olaanaa haaraa Iraan ta'uun muudamuu isaanii abdii waraanni kun yeroo gabaabaa keessatti xumuramu jedhu hir'isee jira. Ibsa Tiraamp waa'ee dandeettii misaayila Iraan gadi bu'aa dhufuu irratti kennaniifis gareen eegdota warraaqsaa sun misaayiloonni Iraan kan jalqabaa waraana caalaa humna guddaa akka qaban ibsan. Misaayiloonni jechuun kana booda kan dhukaafaman ta'uu fi buufataalee Ameerikaa fi Israa'el irratti akka xiyyeeffatan dubbataniiru. Hanga beeksisa biraa kennamutti boba'aan liitirii tokkollee naannicharraa gara diinaa fi michoota isaaniitti akka ergamu hin eeyyamnu jedhan. Lolli US Israa'el Iraan guyyaa 12ffaati.